በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Baru berhenti di jalan itu lagi sih, kursi karena ambara kan jelas tuh jadi bisa. Berarti kok bari sih muka tuh komplit berhenti. Ini sih muka om aku bayar di sini. Barang kan aku ibu kami jalan nih. Sanggangga ini dem bete mudur. Amma kok beringkan aja kok nitino jata me. Barna tadi jalan tinya, kok tuh mes berarti. Abang ya. Ustere vendrà a fare come che non ha più kai. Ini mana? Kantor ini tuh ini mana? Bagasta fe abbe bannati. Kite Kantor ini mana? kite zero ambado mana. Kenal yang gelang mana? Arifat yang gelang. Bagasta fe si jare me moy ambasbado moy. Ini moy baka. Gana tahu kan nama? Moy karena nanti Mal la tabaka batis ka banci batu si moy moy. Elal rikinya rata tam nujra. Apa sadar bemar gitu daga kanunit. Semaracin wae mala sarra. Mal tapi cuma gana tahu bayin nuka. Aba fa abudi si amma barbada to fe yunu mamona ka kanas te sana. Ini kata rikinya rat. Malah tidak lagi gay rikinya rat. Apa tuan ini kita marah nih sih? Itu rebi karena lebih sana sih tadi sih. Wait tak kata betul ada. Siti me amma borgar kana la nilalla baka. Nilalla ni. Ko robi tela cuma nilalla de. Tuan ini jalan kami. Buya pun udah coba bro. Siti kon ma garu ga apa mountain. Ani di juga mana gitu. Ay sita badai gane. Boleh tu apa? Kisah kan ada berapa kayu. Atau kota was? Asa kisah lagi. Yurun tu mama sebut tu. Tadi bayi zaman kami. Video tak ketika ni walma. Asgaf tu tani ha sama kan asok tu. Baru kerja tu. Gambar aswan tasa juranan mudashin. Asini agak. Nabi Mana kuni mana mali jadama. mana kadang nak Anille kansin jechuu barbaade yoo obboloota koo haasaanii isin amma isinirraan dhaga'aa jiruu fi bakki kun waliin faallaadha. Bakki kun bakka qulqullummaa, bakka ayyaana qabeessa ta'e. Museen sodaarraan kan ka'e iddootti kophee isaa baafatee waaqa isaa wajjin iddoo walitti wal argeedha. Saamu'eelin illee waaqni al sadi waameenii Saamu'eelitu as keessa rafaa jiru. Saamu'eel 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 jedheenii iddootti ulfina laatee fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee waa'ee mana isaa irratti gaafa dubbatu manni koo mana kadhataa jedhamti isin garuu mana holqaattu gootanii ittiin jedheen. Eenyuun jedhaa akkanas gaafa ilaallu warra mana isaa keessatti nagadan warra daldaltootaan jedha. Nutis immoo bifa biraadhaan kallattiimaan yoo ta'u baate illee bifa adda addaadhaan mana isaa mana holqaattu gochaa irra. Kun akkuma isin jettani yeroo ittiin dabarfachuuf illee iddootti bashannanaa gochaa jirtu. Kan biroon illee gaafa ilaallu gaafaas dhufan feesbuukii, intarneetii adda addaa iddootti qorophoran, moobaayilii iddootti qorophoran, iddootti
waan siyaasaa iddootti faarfatamuu ta'eera. Yaa obboloota koo kun ta'uu hin qabu. Akkuma warra nagadan sana mana isaati keessaa akkuma baaseen nutis mana isaa keessaa akka hin baaneef waan akka kanaarraa of qusachuu qabna obboloota koo. Gaafaas dhufnu Waaqa waliin haasa'uu qabna. Waa'ee dubbii Waaqa waliin haasa'uu qabna. Waa'ee qulqullootaa, waa'ee ergamootaa waliin haasa'uu qabna. Beekumsa keenya illee nuuf bal'isa. Eebbarree irraa arganna. Yaa obboloota koo, anillee haasaa keessan dhageemaan sinitti gore. Kanuma sinitti moo barbaadeeni. Anillee obboloota koo sin caalaa baree miti. Waanuma abboota koorraan dhagee sinitti hime malee. Yeroo keessan hin fudhadhe taa dhiifama naa godhaa. Kanaaf booddee yeroo as gaafa dhufnu qalbiidhaan hubannoodhaan as keessa socho'uu qabna. Siyaadha koo agarteetta talaan ayyaantu argee maala waan isheen ittiin kaasan waan isheen uffatte deemtu argite waan amma caliitti geessufatte akkasii sasira godhachuu iddoon lafaa gabu taabaatu maal waan isheen ittiin kaasan waan hudduu moofaa hudduu keessatti kutatte maal isheen dhiisee duumtuu nyaara addatte kana safuu gatte jedhe maal kun maal ta'e isheen maal safuu maal taate isheen eessaa moofidde mooficha qalbii buusteetti maraatteetti eessaa moofidde mooficha hadhi ishee sabitti deemti bitti kan ofayyaan banagaadda isheen fuutee akka maal naannoo duumtuu jechuudha maal taate kun jedhe afaan qabate galeettis maal dengada kan natti dhuftee akka nama nagartee dubbisuu dhiisee bira darbe nagaa keessanii taa'uudha. Waa'ee nama haasa'aa natti fakkaata. Kanaan dhageemni. Manni qulqullummaan kun duraanii Mukuraab jedhama ture. Mukuraabis kana jechuun maal jechuudha? Bultoo Waaqayyoo jechuudha. Amma kakuun haaraa erga hundeeffamee booda immoo mana kiristaanaa jedhameera. Kunis hundeen ishee mataan ishee Kiristoos waan ta'eef obboloota koo iddoo qulqullummaan kun iddoo dhiigaaf foon Kiristoos iddootti qophaa'u ergamoonni sa'a 24 qulqulluu jedhan iddootti galateeffatan cubbamtoonni illee iddootti dhufanii cubbuu isaaniirraa qulqullaa'an iddoo qulqulleettiidha. Nutis waan hin taaniin haasaan taaniin mana isaa xureessuu qabnaare. Obboloota koo Waaqayyo mana isaa irratti hin dhiisu. Akkuma Solomooniin jedheetti iji koof gurri koo achuma jiru akkuma jedheeni eenyullee taanaan hin turti malee hin dhiisu. Obboloota koo anillee waan biraan sin jechuun barbaadu waan akka kanaarraa of qusachuu qabna. Gaafaas dhufnu Waaqa waliin haasa'uudhaan waa'ee dubbii Waaqaallee walii wajjin haasa'uudhaan waa'ee wanta qulqullummaa ta'an iddootti haasofnuudha malee waan hin taane addunyaa keessaaf inni iddootti oolaa turre sana asitti iddootti haasofnuuf hin qabnu. Kanaaf obboloota koo waan akka kanaarraa of qusachuu qabdu. Kanuman si jechuu sinitti immoo barbaadeen dhiifama naa godhaa yeroo keessan sin jalaan fudhadhee taa'a. Anillee kanuman sinitti immoo dhufeeni. Dhiifama si gaafachuu qaba boleessuu galatoon. Thank you.